Imoorraa akkamitti maallaqa argachuu dandeenya? Giiftii gara doolaaraatti akkamitti jijjiirrachuu dandeenya? Imoo keenya gara chaanaalaatti akkamitti deeffachuu dandeenya? Erga gara chaanaalaatti deebisnee akkamitti akka irraa nu jalaa hin banne irratti eeggachuu dandeenya? Akkasuma kursii irra taa'amu 10 irraa gara 15tti akkamitti jijjiirrachuu dandeenya ka jedhu step by stepidhaan isin agarsiisa. Durarratti gaa warri mana kanaa follow hin godhin ida'uu kana tuquudhaan maayinesitti deebisaa isiniin jedhaa follow godhaa, laayikis godhaa, share, copy link nama hunda bira akka ga'uuf copy link godhaa isiniin jedha. Gaaffii namni yeroo hedduu gaafatu imoorraa maallaqni argatamu ni jira ka jedhu jechuudha. Akkasuma giiftiin akkamitti gara doolaaraatti deebi'uu danda'a ka jedhu irra deddeebiidhaani isa kana deebisuu yaala jechuudha. Amma durarratti maallaqa daariktilii imoon sii kafadhu akkuma tiiktookiitti hin jiru jechuudha. Garuu immoo giiftiin gama doolaaraatti akkuma tiiktookii deeffatamuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kiyya kunoo imoo kiyya kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Imoo kiyya kana ilaaluu dandeessu. Haya maallaqa giiftii kana gama doolaaraatti deeffachuudhaaf imoon gara chaanaalaatti deeffamuu qaba jechuudha. Har'a barnoota har'aa keessatti kanan isin agarsiisu imoo keenya gara chaanaalaatti deeffannee akkamitti akka irraa nu jalaa hin banne irratti eeggachuu dandeenya isinitti agarsiisaa jechuudha. Gara chaanaalaatti deebisuuf ulaagaan barbaachisu tokko jechuudha. Giiftii 2000 torban tokko keessatti kennuu qabdu. Gara chaanaalaatti deeffachuuf egaa gubbaa kanarratti bakka sararee sadeen kana bakka itti maree kana tuqannaa jechuudha. Yeroo nuti akkasitti tuqanne akkasitti nuuf dhufa. Yeroo akkasitti nuuf dhufee room center bakka jettu kana tuqanna jechuudha. Room center bakka itti maraa deemuu jiru kana tuqanna jechuudha. Akkasitti nuuf baya akkasitti nuuf dhufa jechuudha. Join imo voice room channel project ka jettu kana tuqanna. Isii kana jechuudha. Join imo voice room channel project ka jettu kana tuqanna. Salphaadha jechuudha. Erga as tuqannee akkasitti nuuf dhufa. Apply now ka jettu kana tuqanna ammas. Apply goona jechuudha. Apply goona. Erga akkasitti nuuf dhufe giiftiin 2,000 kennamuu qaba jechuudha laal. Giiftiin 2,000 kennamuu qaba. Erga giiftiin 2,000 kenname apply now gooneeti confirm goona successfully gara chaanaalaatti jijjiiramee jira jechuudha. Egaa giiftii 2,000 kennitanii kaatanii warri isinii jijjiiramuu didu egaa torbeedhaan waan jijjiiramuu fi kontiraata torbee tokkotu guute jechuudha. Guyyaa alhadaa kan sanbata guddaa jechuudha yookaan sanbata guddaa halkan sa'a 6 booda isiniif jijjiiramaa jechuudha. Viidiyoo akkaataa giiftii gara doolaaraatti deebisan akkasuma kursii gama 15tti akkasitti ol guddisan viidiyoo taanu keessatti isinii qabadhee dhufa. Hangasittuu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.